Abbaan kee waan si jaallatu fakkaata malee waa tokko iyyuu si hin jaallatu. Maalum ammaan godhe. Jallis. Abbaan kee lubbuu kee oolchuu hin dandeenye. Si galee abbaa kees ta'uu hin dandeenye. Anaan isaa waan barti. Jallis. Har'a yookaan hin duuta. Abbaan kee yoo si jaallatu maal jedhin siin jedhe. Naal shakili. Deebii tokkoon deebisi. Waan si jedhu dhaggeeffadhu. Har'a adda kee kanatti shugguxii naqeen si ajjeesu. Si galee? Callisi. Sanyiin gadhee gantuudha abbaan kee. Si galee? Na dhaggeeffadhu. Maalan balleessa abbaan koo barti. Abbaan kee balleessa jechuun ati balleessite jechuun. Maalan godhe maal. Sirraan jalqabe malee immoo ganaan sanyii kee walitti qabe hunduma isaanii lafarraa daguugee balleessa. Qormaan akkam ture? Qormaadhi bareedaa ture. Bareedaa ture sirri. Hin hojjetama. Hin hojjetama. Ani tokkoon argadhe. Akkamittaan tokko argadhe hin jedhe. Maali akkamitti tokko argatte qormaanni koo salphaadhaan hojjetama. Isaayyuu akkamitti korrojeen tokko fidan jedhe malee. Korrojjetanii tokko argattanii? Korrojeen tokko fide maal jechuudha? Qormaanni koo koodiidha kanaaf tokko fidde. Koodii. Koodiidha mee qormaan? Koodii ture moo? Hin beektanii isin? Wayyoo kanatti nyaatamne ka? Qormaanni koodiidha. Garuu salphaa ture immoo waan si ajaa'ibu. Salphaa ture. Salphaa ture ni hojjetama. Maadii isaatiin argatta? Kan hojjedheedha. Kan hojjedheedha. Korrojne. Haara waan tokko angaragalee nama tokko ilaalle sirriitti kan hojjedhe qormaanni immoo baay'ee salphaa ture waan si ajaa'ibu. Sitti salphaa ture? Salphaadha. Salphaadha baay'ee. Atillee dhiisi tokkoffaa baata miti inuma danfanta. Waan si ajaa'ibu jechuudha. Qormaanni kun baay'ee natti salphate naan. Siif immoo salphaadha. Baay'ee simmoo irratti qophaa'eera. Isaa cufte. Dubbiseera hunda isaan hojjedhe waan si ajaa'ibu. Gaafii tokko lama caalamtu wanti natti ulfaate hin jiru isayyuu immoo akka carraan hin argatte. Hin argatte? Ati maal duraanuu barataa baay'ee cimaadha. Baay'ee kennaa fudhataa turte. Maal hin beekta kaa waa'ee koo hin beektu ati sirriitti hin hojjette. Gara keensoora jedheen immoo beektaa carraan arganne. Ani immoo qormaanni yoo sila koodiidha jedhetan isin gargaaruu illee immoo hin dandeenye. Koodiidha? Koodii akka ta'e immoo nan beeka qormaata. Kanatti nyaatame. An argitu ani hunda isaa baabaa. Maal isinii ijoolleen hundi akkatti hojjetanii akkatti guutanii? Ta'uu malaka. Isaantu natti kenne. Nyaataman bakkaadhis. Akkam fideeman akkamittan takka fidaa? Ammee kan na dhibu? Akkamitti walirraa ilaaltanii walirraa hojjettu qormaata isinii? Ofitti amantanii kan mataa keessaniin hojjettanii qormaata akkasii fa'i qormaata salphaa akkasii akkamitti walirraa hojjettu? Isayyuu immoo qormaanni koodii. Akkamitti of dandeessanii hojjechuu hin dandeessan isin sa'aatii kana? Maalitti beekna reenu osoo akka keessan sammuu bishaataa qabaanne hin hojjanna turre. Inoo korrojee baabaa gooneeti. Kana taane. Hin dubbisne si waanuma tokko illee. Maal gocha dubbisnaa? Kanatti ofitti amanuu dadhabdanii walirraa korrojaa turtan kaa. Maali korrojnee atoo meeqa argatte garuu ati? Ani hunduma isaan argaddeema. Ati numa argatta? Nan daffane hunda isaa. Numa argatta haara numa argatta. An sirriitti dubbiseera. Waan si ajaa'ibu immoo gaafa naqee qormaata sana ilaalu waanuma dubbise hundisaa bakka baay'ee natti salphateen hojjette ijoollee hundiyyuu immoo hin daffanu ta'ee yaadaa ture waan si ajaa'ibu. Ati immoo sammuu qabda sammuu namaatiin hojjanne osoo ofiin hojjedhe aniyyuu nan daffanan ture. Garuu maaliif hin dubbistanis maaliif of dandeessanii hin hojjettanii? Dubbisuullee dhiisi. Hamma yoomitti walirraa korrojjanii? Tilmaamuma osoo naqee naa wayya ture. Lakki maaliif hirkattummaa jalaa baatanii maaliif hin hojjettan? Tilmaama naquu keerraa dubbiste waanuma dubbistee dhame dubbistee naan si salphatame qormaan. Atammoo hunduma fiddee. Hunda isaan daffane waan si ajaa'ibu. Hunduma isaa. Takkallee hin jiru. Tokkittiidhuma isaan hidhannee siin jedhame. Atimmaanuma daffanta wayyoo. Akka qormaata kanaatti waan naa salphate immoo argina. Salphaadha. Baay'ee salphaadha. Sitti immoo salphaadha. Garuma fuulduraaf iyyuu isinii of danda'atee hojjetaa isin. Dhuguma moo maanni abjuun dammoo maanni veerii gudii. Veerii gudii an jedhanna dhibee. Veerii gudii isin hin jedhee. Miti ishii takka jedhamna takka hin dhabe natti fakkaata. Eksii sagal qabda jechuudha miteetti? Lakki takka hin qaba natti fakkaata eksicha. Isuma veerii gudii isin jedhe kabajsaa. Ta'uunoo. Meeshaan akka gootan? Garuu daffante? Han hunduma isaayyuu daffaneera. Dubbisaa of danda'a hojjedhaa meeshaan. Ati maaluma daffanta natti argisiisi kaame. Yooma isinitti cime waliin dubbisna. Aadaa dubbisuus asumaan immoo barraa
dubbistanii ennaan hin hojjettu. Isheen attargisiisa. Qormaanni kun immoo waan si ajaa'ibu osoo dhuma iyyuu immoo dubbisuu baattee tokkitti akkamitti argatta? Baay'ee salphaadha akkoo hin hojjetama. Baay'ee salphaadha sittimmaa baay'ee salphaadha. Baay'ee salphaadha. Meeqa fidde mee natti Hunda isaan argadhe akkoo ani kun olaal ila kun hunda isaan argadhe. Jaallata? Inni garuu sin jaallatu. Si galee situ jaallata malee sin jaallatu. Sababni isaa akka tiin duuneef abbaa kee faana marii bal'aa goone. Har'a garuu sin galaafadha. Abbaa kee biran bilbil. Abbaa kee bira bilbilee isa dhuma si oolfata yoo ta'e si oolfata. Garuu abbaan kee si oolfachuu hin dandeenye taanaan Waaqayyoon dhiifama gaafadhu waan balleessite hundumaa. Sababni isaa har'a gara si ool torbaffaattaan achi bulee si oolchuuf jechaa si galee. Dhaggeeffatu. Yoo abbaan kee si oolche si oolche. Yoo abbaan kee si oolchine garuu ol ergamta gadi ta'eef dhiifama kadhadhu. Xumureera. Ati jirtaa hin jedhem akkamitti maraatu nan maraadha. Anuma wayyaan jedhem isa iyyuu nan daffane ittee akkas jettu kanan nama dhibam. Ati zeeroo fidde anumallee wayya. Kenneeti qormaata koo an zeeroo argachuu kootti iyyuu ofittan boona kenna carraa argadhee kana fiduu kootiif iyyuu baay'een gammada. Kenni qormaata koo. Kenni qormaata koo. Sini, qormaanni akkamiidha? Qormaati baay'ee salphaadha natti salphaadha. Sitti salphate? Baay'ee natti salphate. Anchi garuu ijoolleen baay'ee narra baay'ee shoodhaan oolanii. Hundi isaanii irraa hojjetanii kaanii akka Sirraa moo kanaaf sitti salphate kaadho? Naanimmaa natti salphateera koodii ture beektaa qormaatatti. Ani iyyuu sitti mufan ture. Kana otoo beektu ijoollee achichiistereeti. Maal ofiin narraatanii natti kenne? Koodii dhettee moo ittiin himtuu namoo si bukkee taa'ettillee? Akkufani waan na rakkisee ofii darbina. Ati immoo nama darbi taa'e? Ani maan darbarii fiyyuun fide no baay'ee bareedaadha. Gara 8 lama naqe. Nama dhabde? Bareedaadha dhugaa akkas taana. Bareedaadha. Abshaaloo garuu qormaata baay'ee darbaara. Nimi. Daftarii faas. Imala. Maara yeroo waa'ee abshaaloo haasaan gaggabaasta. Kan maal godhu barbaaddere? Naasoof ture kamtee akkuma silaatti. Maamma sii kameen mana haasaaram sitti hin beekamne? Akkam goonure kaanee qoramnuufi? Dhaqii qoramii barbaaddati. Maal sitoo danda'a barumsoo? Maal rakkina qabare? Qoramiiti walitti qabsiisitti kenniif. Sichi darbeera. Isa kanaan boodatti qoramu. Kanaan boodatti qoramnu qoramuufi? Hello. Maaliif qabda mucaa koo? Amma kana iyyuu gara manaatti ol hin deebine jechuudha. Ilmi kee na bira jira. Maal godhe? Innayin tasgabbaayi. Waa tokko iyyuu hin godhin ilma kootte. Akka waa tokko hin gooneef durseen sitti himaa ture. Amma garuu harka koo keessa jira ilmi kee. Dhaga'uu barbaaddaa sagaleessa. Itti dubbadhu. Wayyoo, sagalee mucaa kooti midii kun. Na baase dhiibu. Dhageesse gaafa ilmi kee akkatti bo'uuf gaafa takkatti boossu anaaf gammachuu guddaadha. Dhageesse miti sagalee mucaa kee. Amma na barteetti oolmaa gaarii qabaadhu.
Waa'ee abshaaluunis mee qormaata keessatti agarsiisatu lama Boo dhabdee. maal gootaati immoo lama bichaan nabe saddeetin fidee. Maal rakkina qabarinti agarsiistu? Lama bichaan nabee qubee lama beektu. Maamna doskitare saddeetu argattee silaa bareeda fiddee. Ayi maal goota sin fayyadu dhis. Maanis koo tokko qofan si caala. Laa kunoo barsiisaan nu veeri gudedhe laa kunoo ishee kana laal. Lama nabe naan hin jennee atammoo. Lama nabe maaree veeri gudiin agartu ijigee. Veeri gudii inni kun maaloodha re'aanchi. Eksiin kun maaloodha. Dogoggoratu ilaalin akka godhe fakkaata kunoo veeri gudii. Maanni re'eksiin kun hundi? Barafaan laate abboo. Maa jechuudhaan immoo? Isa dhabne raayitii godhu isa arganne immoo eskii godhu. Kanaaf Akka jechuun lama keessaa 10 argatte. Akkas jechuun lama keessaa 10 argatte. Sammuun barsiisotaa baay'ee guddaadha akka ati yaaddutti yaadan isaan veeri guddaadha nagartu. Veeri gudeedhaan. Haala boofaati barattuu nama cimtuu heetooti. Erga baricha jijjiirame. Veeri badiidha kaa kun. Kuni veeri guddaadha garuu noolleeti Maarree barichuma jijjiirame mana miti. Veeri badiidha wanticha. jijjiirameera amma akkamree fudhadheen galaa fidi. Fudhadhuu gali gaafa galtu immoo akka hin daganne. Kana Gaafa agarsiisuun ciistu? qaba maatiitti. Maatiitti hettaayi. Akka hin galuun Namoota naannoo keessa hundatti agarsiisuu qabda. baadheen deemee fidi. Akkas faatti baadhuu Fidin citaa. Maalaan kutaa akkas faatti daftara keessa duddubbee jechuudha. Daftara isaa yeroo hunda Beeka. duddubbee isaa keessa baradha. Amma hin jedheenu Maaloodha akka kanatti barannee sageenyaa ana hin beeku. hin beektu Eegaa atis akkuma koo anoo waa yaadaarayyuu maal yaaddee keerumuu hin jedhe qormaata akkanatti fiddee dhugaa itti heerumu. Eenyutti immoo heerumu? mucaa jeesbaa tokko jira Jazbaattee heerumu taare. isa malee akkam goona ree Garuu dhuguma iddaatis jazbaadha dhaqitte. Eenyutti immoo heerumu ta'a? jira mucaan jeesbaa tokko isumatti hin heerumu Maarree jazbaan jazbaan filatti dhaqitteera. maarreen kee yoo ajjeesaa dha dhiifa deemnu kaane Ka deemna bira. dhiifama immoo Deemsi hin jedhe. Lami. Wai. Harrammoo nan milkaa'e. Maani baay'ee margatte yoo qormaata. Maa nan corroome hin jettu. Akkuma ol galeen milkii gaariin naa ta'e. Si milkaa'e gaa abbeen kunoo kudhan keessaa sadii argadhe. Inni argadhaa. Ani meeqan argadhe beektaa? Sadii isayyuu yooni 10 keessaa 10 fide immoo barsiisaan na yalaati kaansel godha jedheen dhiisi malee. Torba argadhe walumatti 10 arganne. Lama taanee 10 Kudhan maafaa qabati ganaa qoramta. qalliidhiis. Garuu sadittiin iyyuu waan guddaadha. Waan guddaadha isheentu. Amma hin jedhama. Akkamitti dubbatu barataa taanee jiru amma ankeellee yoo fedhe amma ta'e animee yeroon sadii argadhu amma namaayi. Namaayi sammuu kana hojjechiistuu hin jedheeni. Maanni sammuu dhagaama sitti kennee. Hin atteetu yoona. Wajjin olii gad naannawaa illee mana barumsaa kana keessa. Akkamitti kooddiidhaan qoramne kooddii afuriin qoramne kan koo wajjiniin kooddii 5 ta'ee kana keessaati 7 fide ani irruman bubuuse borummoo meeqa ta'a beetta baabaa ta'a. Ani akka inni koodii ta'e maalittan beekarani mani xilla qallaqe. Amma isa boruuf galleen dubbiifnuu hin jedheen. Amma teenye lanqa ta'uun Lanqa ta'uun maali lanqa ta'a maali daaraa taate yoo. maali amma teenye isa boriitu yaadni galleetu amma borillee sadii torballee itti dabaladheen illee kudhanlee argadha. Garuu mee kanan jedhu ani ati sammuun kee homa tokko yaadu homa tokko akkamitti kun aataa ture lammaffaan kunis immoo aataa baabaa gooteeti immoo hin ta'u kun ta'uu Ati aateetti argatte kaa sanaafidha. kunoo eeka. Ani immoo itti yaadee nama beeku waan irra beeku irra kaa'e kaa. Siluma immoo jalqaba irratti baa jettee baratte immoo jalqabatti aa jettee baratte. Maalati hunduma isaa aattee baratte. Jalqaba irratti aan jedhee lammaffaa irratti baadha isa yookaan immoo aa jedhee hunduma isaa. Isa dii akkuma carraa argatte. Is wal beenda miti amma ati yeroo kam teessee dubbistee amma kan argatte ammati. Amma kaaniin hin dubbifnu galle. Gallee dubbisnu. Darbee immoo boru jechuudha. Afaan Oromootiin qoramta miti. Ingiliffaadha boru beekta miti kan. Maatii si deeman. Ingiliffaadha. Maatii si dubbiftee dhuftee boru immoo zeeroo fiddaati jala. Maatii si dhan seeman. Ingiliffaadha boru la. Akkan dogoggorre. Amma kanaaf iyyuu akka irraa sadii argachuurra amma galli dubbisu naa wayina. Hayyee garuu Ingiliffaa akka ta'e adda baafadhu la. Ati kaleessa iyyuu Ingiliffaa dubbifte fakkaata isa afaan Oromoon har'a ta'u kana.
Isuma kanan dubbisee jam bilbila itti yooni dagadhe immoo. Bilbila maaliin qaba? Bilbila hin qabu narra. Bilbila narraa fuudhaniiru maatiin narraa fuudhee dubbisinaan jedhan. Galee dubbisuu. Akkasa waadani barataa cimaatti na yaadu maatiin beektaa. Boru Ingiliffaa toomanii itti jabaadhee 6 7 8 fide. Maatii harkaatii badhaasan argadha. Kana gatee mangalaqa. Amma kana daftarii koo keessan godhadha. Daftarii keessa godhatta. Mataan dura sireen kaafii keessa. Annan galaqa. Annan gata. Saboriini. Yoo waan fooyyee qabdu argadhe. Fudhadhee matti gala malee kana rakkata garraani. Barumsichi mana dhaabsise. Eenyuun nu eegalaata? Hannaa moo danda'ama? Ati natti taasilayyuu. Hinanne amma galee dubbisa kai an galeen dubbisa bor kan argachuun barbaadu galeen dubbisa ati akka taate ta'i. Akka inni sin jaallanne duruu sitti maantu. Ofii koo du'uurra sinsi galaafachuu wayya. Mee gaarummaa abbaan kee hojjete tokko natti himi. Jira? Hin jiru. Jira? Hin jiru. Waan barbaadden sii godhaa. Waan ati naa gootu immoo sittan hima. Tasgabbaa'e. Maal akka ati gootu sitti mufansii bilbili. Waan ati naa gootu waan lama. Dirqama kun hin raawwattu taanaan garuu sagalee mucaa kee isa amma dhageesse qofa dhageessa kana booda deebitee sagalee mucaa kee addunyaa kana irratti hin dhageessu. Sii galee? Na dhaggeeffadhu tasgabbaa'ee sittan hima. Maal akka ati gootu inni jalqabaa abbaa Bashaatuu ajjeesuudha. Inni lammaffaan Bashaatuu ajjeesuudha. Hatattamaan waanni amma addunyaa kanarraa dhabamuu qabu Bashaatuu maqaa jedhamu. Qormaanni irra kam ture? Qormaanni irra hannaan xumurame. Maali sheeruma Maali inni kun godhe ijoollee? Inni kun maal jechaadha? Maal? Namu warraatu wallaalee sheerraa ta'e inni. Naman see. Naman see. Meeqa irratti Nama sheerraa ta'e. Lama namni na darbee argate tokko hin jiru. Ani 8 fide eessa akka fide sin deemu. Lama geetaa kun argate beekuma. Isayyuu. Koyyoo garaa. Akkamitti geetaati? Gudbaadii ta'e. Sammuudha. Ani jennee. Waa'ee kana dhiisaati amma yoomin sammuu keenya cannanna barumsi xumurame miti bashannanna. Eega. Bashannanaa dhufan. Banika. Bante sagalee itti kaasi. Bashannanaa koo. Bashannanaa xumurreera miti reema. Siningawee. Amma sa'aatii kana galuurra kottaa iddoo tokkotti gorreetti waliin bashannannaame. Eessa meemu? Isheen manatti haa galtu. Isheen agaltu. Yerumtee galte. Isheen haa galtu. Nagarsiisnaati. Qoodan qabu. Dhaabadda tun sabuusaa. Asiin dhuftu. Durimmoo Qoomee fuullee. rakkinni keessa maaloodhaan handuuka. Rakkinni keessa maaloodha. Ilaa gala fuullee yemmuu Nama baay'eeti barattoota baay'eeti. Amma waa'ee isaanii dhiisa. Maa inni kana rakkinni keessa yeroo Ilaa gala fuullee yemmuu gaafa Waan dura lol taree. callisatti sittaa isaan jiru. Ilaa barattoota afuridha miti nuti. Maal nagashe waa'ee keessa nanaan. Maarree galii kaa ergasiin gashuu ta'e ati manatti galii enne. Ati hoon galta. Lakki ka. Sammuu ati hin galta. Isheen hin galta. galii. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Isheen qofuma ishee haa galtu amma lama hin turratti. Isheen agaltu yerumtee galte waan ta'eef. Guddamaa jirta miti ree. Qaati maachuu barbaadde. Maalloo sitee walitti Akkam akkam nattaasu. Lama taatanii walitti kokolchu. Aisha sirrii akkam akkam nattaasu. Waliin loliin haa kaa maal wal lolaa hartu. Ati mee deemee hojiin ala taate. Maal jechuudha? Rakkinni kee maaloodhaan. Kooti mee koota siin boru wal lolaa jiru wal lolaa jiru. Maachuu keetii Ilaali akkas goonash akkas goona. Maalan sirra gora. Kaaffee deemneeti. Waa'ee kaaffee keessa maal natti rakkinni kenna duuka. Waa'ee yeroo hunda maalaa soofta. Gaafa neermee galle na argiteetta. Jina funaani kaa. Qormaa tokkooti jechuun sirriitti sin jalaa callisaa ture amma. Amma mataara nu barbaaddeere. Maa na loluuf immoo. Durbiin kabalamte namun. Maal sodaatte. Na loluuf. Nan sodaadhe. Nam tokko kee kanan booddee na bukkee geesseena. Qormaata oolee. Qormaata jira miti amma dhiise. Dhiifama. Dhiifama. Ilaa waa tokko siin gallisiif. Amma bashannanneeti qabannaa turre miti wal faana. Ammas immoo kunoo kaaffeen jira. Dawoo muknis jira.
teenyee taphanna lama lamaanii jedhee Dhabiisuma siin malee immoo Wayyame ganuu yenneeti malee Gali waan bakka biraa. sana Aruma meen wayyame mi arrame. Sammoo maannin kadhannaa. Gali 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 kota ende sinafa jena gali 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 be mana gali mana gali gali agaltu mana Yeroo hundaa dubbii jaallatti mi dubbii jaalatu gali Jaalan maan agaltu. Jaalan maan agaltu. gali Jaalan maan agaltu. Jaalan maan agaltu. Maal dalagaa jirtu? maal Maal si ilaalati? Janaa jirtan shamarranni ayoomaa miti Maal baree jirtan. Daandiirra deemaa jirtan? Hojii deemaa jira yaa. Darbi. Fataa jedha. gali galaarta barse Galaa jira. gali Ayyee. Maali Maanni maal taatan? hin ture abbaa kee kanan eegaa baay'een eegee Xiqqoo ture miti inni faama. ture nan deemadhe. Hojii deeme kanaafidha. Kanaaf ture. Hin turaa baay'ee turaa laata. Baay'een turilleedhaan dhufa amma garuu Eessa deeme? hojii dhageennoo. Eessa hojiin hojjetu kun? Asumadha dhiyoodhanno. Eessa? Hojii dhuunfaatiin nu asuma dhiyeenyadha. Amma dafeen dhufaa? Dhufee deegaa. Daqiiqaa 15-20 yoo eeginaan Dhufa rakkinaan qabu eegaa. Akka malee ariifachaa jirtu moo? baay'een jijjiira. Garaanis na dhukkubaa. Maal taatanii? Hin beeku garaan haraasa. Garaan haraasa. Beelaftanii nyaata Ni isinii kennu? nyaadhu garaan haraasa. Bishaan xiqqootti dhugu. Bishaan isinii fiduu? Nyaaf dhugu bishaan xiqqoo. Tolee rakkinaan qabu sammuu. Amma lubbuu namaa baasa bakka. Lubbuu namaa baasa bakka. Nugdanii moo? Nan dhugaa xiqqoo taa'u. Yeroo na gubu yeroo na raasu kana raafame yoo dhiifame Garuu nagaadhuma miti? nagaadha. Nyaata isinii fintaa'in tokko jira laata? Nyaata miti. Na guba garaa. Coggaarraa ta'uu danda'a bishaan itti dhugaame. Timaatimiis nyaanni garaama kana keessa na raasa baqquma nama cabbacamaa. Waan isinii hojjedhu immoo na qaba. Nama tokko tokko saara mee deemee Warri lakkii abbaa akkaamaan jiru. dhadhaa jiru beekamee barrii dhadhaa jiru kai. Abbaa kootu dhufe ta'uu danda'a. Tuunni dhufe immoo gaarii miti. Tuunni dhufe immoo gaarii miti. Amma jiru. Dhufni fakkaata. Ijoollee totoon beekin tuqe natti fakkaata barreessa. Maalodhaa? Maal taatanii? Silumayyuu garaan na dhukkubaa jira. Bishaan kun dhandhamni isaa immoo waan addaati. Maaltu ta'e? Bishaan maal ta'e? Gad dabarsinaa maal jedhu bakka jireenya koo kana hin maraase waan isaa. Maal? Jalqaba na dhukkubaa irratti miti? Mee ilaali mee dhugii ilaali. Bishaan moo? Dhugii ilaali. Dhugii ilaali dhugii bishaan kan dhugii ilaali. Maal ta'e bishaanichi? Dhugii ilaali bashaatu. Dhugii ilaali natti ulfaate garaattuu natti ulfaate waan an godhu nabi. Garaa kootu natti ulfaate. Dabali. Maal ta'e bishaanoo? Dabali. Maanni maal ta'e? Agarte ka waan ta'e hin qabu nama hin qabu. Waan tokko hin qabu. Sitti hin dhaga'amu. Waan Mee isa dhumaa tokko dabaladhu. Isa dhumaa tokko dabaladhu way kan siin jedhu. maal taatanii nagaa dhabdee ofi? Na ajjeesu fakkaata waa dabaladhu mee dhugi. Kunoo? Annamsaawi waa sitti jedhu. Waa hin jedhu. Waa sitti fakkaatu. Bakka arraba kootu indii lallaaye fakkaata.
arraba koo kanatu sira kun shuqqaaraan hin geeni malee hankooti kan kee miti. Abbaan kee illee nama gaariidha. Durillee wajjiniin qabannaa, wajjiniin boqqolloo eenyaa, wajjiniin waan baay'ee dabarsine. Yeroo tokko abbaa mukee kana jedhan lola tokkotti baanee achi kasha hin hafne malee hunda hin hafne lama taane hin gashine ilaa yeroo kunnee miti abbaan kee nama gaariidha bara. Abbaan kee nama gaariidha. Baay'ee nama gaariidha abbaan kee. Baay'ee nama gaariidha abbaan kee. Isaa wajjin immoo waan baay'ee dabarse. Isaa wajjin immoo waan baay'ee dabarse. Maal taate? Maal taate?